بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، درسين كأننا كدقدمي في لميسو وهي سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسيه زمان بوداك رسول ربي مدينة قلن وهي سندبتات الره أكسام موتما هاروا إيقلني إجارا كنمني هنغني توقوتي أمانه أمتتين أمانين اللي كان ولي قلتي وجين قدتني كان اللي في جلتك أباني نانو سنهندا بينغيا قدني كرسول ربي حجة عليه الصلاة والسلام دبنه ترسي دبر كيستي ايغا وغا كدني في افر امني مسلمة ربين ور كافر توتاتي صبرا دبتناني راجل لسا جديني وغا كدا افر طبيعة سنبرتني سنين بود ربين قدان حيمي في لولوني دنديتن جدي ربي يرو دراتف لولون دنديتن جنان ايغا نمني وغا كدا افر obsa barate salphina irratti obsu rakkoo irratti obsu ifirraa ittisuu dhabu tuffatamuu arrafamuu cal'isee ifirraa bira bahee dabree mataa qaqqabatu barate leenjii barbaachisa mataa fi kana ol qabatuuf. kanaafuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam leenjii gugurdoo sahaabaa fiitii eegalan leenjii san keessatti dubbannee turre. waggaa tokko keessatti duula 8 qopheessan jenne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam. waggaa tokko keessatti duula 8 qopheessan. duula kana 4 isaantu deemeen 4 ammoo namoota biraa dura kaayanii ergan. duulli kun warri deeme hundiyyuu duula kana 8 ummata muhaajirtootaa qofaa ergan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam. duula san 8 namni muhaajiran ta'in tokkolleen keessa hin jiru. maaliif akkas godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam? tokkoffaa waa hedduuf akkana godhan. tokkoffaa duulli kun gosoota ummata biraa keessa bahee dabra. namaa wal barataa, namaa wal argaa, namaa waliin haasa'u, ummata qubatu. ummanni muhaajirtootaa kun warra qureesh rakkiftee qabeenya isaa hundarraa fudhattee achi keessaa baqatee dhufe. yoo inni qureesh barbaadaa qureeshin lolu'uuf deema jedhee gosa biraa keessa dabre gosti sun hunduu akka laafaatti dubbiin galtiif. rakkoo takkaan maletti galuufii dandeetti gosa hundaafu. maal namni kun nama duraan miidhame warra isa miidhe sanirraa haqa ifii barbaadatuu deemaa nama hundaa galti. zamana sanitti ammoo osoo warri ansaaraa qureesh barbaanna jedhee gosoota hedduu keessa babahee deeme gosti sun hunduu akka nama gaye on deemutti argansila. maal isin gosa biraatii biyyi teessa madiinaa qureeshuma tana maal gootana itti deemtan isin? sababaan tokkoffaan duraa tana. sababaan lammataa isaan warra madaayee dhufe adhame qabeenyi isaanii hundirraa fuudhatan. fakkeenyaaf amma namni dura taa'an sariyyaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraanni rasuulli booda erge سريان أخلاق جنسان دورة تاء سريا سني عبد الله بن جحش قبين نسا هند من قداك أبا ما نسا أبي سفيان الرافورتي غرغرتي من لك نعتي قبين نسا هند كفر رافورت هند ثاني كس مدد اكتلاقا هند ثاني جدوك أبان حالو بهو ديما كنافو لولكم اكتلاقا ميسان كناف إسان في رسول ربي عليه الصلاة والسلام سببان لمتا
sababaan sadaffaa warri kun hunduu qureeshii tan akka gaarii beeka warri muhaajirtoota lola isii beeka xabi'aa isii beeka namoota isii beeka hoggaana isii beeka kanaafuu isaantu yoo lolli argames akka gaaritti daftee galuufii dandeetti akkaataan qureesh afraffaa warri kun warra waggaa 14 dhaaname tuffatame hidhame miidhame salphinnan qalbii keessa jiru san irraa baasuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan qalbii isaanii keessatti gadhummaa qalbii keessatti uumamte waggaa 14 keessatti gadhummaa san isaan keessaa baasuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam muhaajirtoota qofaa ergan shanaffaa lolan beeku warri kun lolan beeku qureesh duratti akkuma aadattu biyya nagayaati gosa kabajaa qabdu gosa gosti hunduu isii kabaju namni isii lolu hin jiru isiita akkasiisan ammallee waggaa 14 kasaniin boodaa ka salphinnaa kanatti karakkoo kanatti dabali kanaafuu ummata lola beekuu miti lola barsiisuu barbaada rasuula rabbi lola kana moonan nama oofanii leenjii namaa kennuu miti duula nama baasuu kanaan namni guddoo sochii barataa mala barataa dhokatuu barataa dooyaa barataa oduu fuudhuu barataa jalaa bahuu barataa miliquu barataa sochiintu waan guddoo nama barsiifti leenjii ta'anii baraturra socho'anii duulan deemuttu irra leenjii nama barsiisaa kanaaf isaan erge warri ansaaraa ka gamana jiru kun ummatuma duraanuu haga rabbi isaan uumerraa haga ammatti loluma keessa jiru waggaa hagam loluma keessa dhalatanii loluma keessa guddatan kun gosa yeroo tokkollee nagaa argattee beektumtu kanaafuu lola akka gaarii beekan isaan lolan barbaachisu isaan akka gaariitti beekan kan qawwame tantee fudhadhu ka'ii malee seefi tantee fudhadhu waraanan kee fudhadhu socho'ii malee kuwaan biraa naman barbaachisu leenjii qabaa qophee qabaa kun lolan beeka qophee qaba ummanni ansaara muhaajirtoonni duuba waan kana waan hin beekneef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam erge sochiin duuba duulli 8 ka waggaa tokko keessa socho'e kun jijjiirama guddaa fide jijjiiramaaf inni fiderraa dura qalbii sahaaba'attu ol ka'e fedhiin isaanii ol kaate jabeen isaanii ol ka'e barumsi isaanii ol ka'e abdiin isaanii ol gabbatte abbaa feene dhoofne irraa deeffachuu dandeenya haqa keenya ifirraa ittisuu dandeenya bakka isa itti dhaquu dandeenya keessattuu sariyaan boodaa ergamte tun dooyan boodaa ergamte tun nama 12 qofaa kiiloomeetirii 480 makkaa bira dabranii geejjiba qureesh ka dhufu jiru ka deemsa guyyaa tokkoo qofaa makkarraa jiru achi dhadhanii fudhatanii nagayaan madiinatti hin deebi'an tun jabeenya gugurdaa dandeettii guguddoo nama agarsiifte eega isaan abdiin isaanii guddatte lola baratanii ammallee lafa baratan lafa baratu waan xiqqoo miti ikhwaanii lafa tokko kaartaa lolaa ati kaayuuf laftana qajeela beekuu qabda bu'aa cehiisii lagaa tarbasii gaaraa mukasii qajeela beekuu qabda pilaana lolaa tokko lafa tanaaf kaayuuf karoora tokko kaayuuf yoo ammoo socho'an akkasi keessa socho'anii gaara kee galanii halkan dhokatanii guyyaa dhokatanii keessa akkasi deeman lafa qajeela baratan lafa barsiisa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ammallee faayidaan biraa duulan kanarraa argatan gosoonni naannoo kana qubattu hunduu ummata muslimaa sodaatuu eegalte maal waraanni kun asii achi socho'a kun asiin socho'a kun gamanaan socho'a waraanni kun galu jira kun bahu jira nama sodaachiftoonni kun yoo gaafni tokko duulli argame ka saxaaban asirraa deemanii biyya fagoo deeman taate warri naannoo kanaa ka mushrikaa ka askalaawu bahee ilmaaf ijoollee gandan miidhuu hin dandayu sodaa barate argi akka ummanni kun ummati jaba'a
kana haga tokko barsiisu ammallee gosoota tana wajjiin hariira godhu wal baratanii haasa waliin godhanii waliigaltee gosoota baay'ee wajjiin uuman rasuulli alayhi salaatu wasalaam waggaa tokkichi kana keessatti gosoota naannoo tana qubattu hunda wajjiin waliigaltee uuman waliigalteen tun waliigaltee jajjabduu barreeffamtee jirtu kayoo duulli tokko alarraa dhufu gosti tun hunduu wajjiin dhaabattee akka sahabaa wajjiin loltu kayoo warri tokko diinni alaa dhufe oduu akka daddaf'itti sahabaa geessan hundi gosaatu basaasa islaamaa tahanii achi dalagan jechuu biyya nuufii keessatti yoo warri Qureesh tokko keessa dhufe dafanii oduu as dabarsan kana wajjiin hariira godhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam tatana hundaahuu olii Qureesh tawaggaa hagam nama rifachiisuu malee nama miidhuu malee nama dallamuu malee waan feete hojjetuu malee sodayyuun beekne sodaa barsiise rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbiin jirjiiramte warra lallaafaa dur taa'eetuma lafa jalaan suuta si abaaru sanii miti dhiira harkaan deemtee deebii sii kennitu tahuu garsiise rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam wanni kun hunduu gaa jirjiirama gurguddaa fide akka jirjiiramni dhufee hagas ga'u rabbiin guddaan lola duraan hayyamaa san dirqama godhe amma lolli duraan hayyama idnii godhe duraan rabbi idni jechuun yoo feeten loltaa yoo feeten haftatirraa dirqamaa miti abbaa fedhe deema abbaan fedhin hafa amma immoo rabbiin sadarkaa sanirraa kaasee dirqama godhe rabbiin maal jedhe rabbiin qur'aana keessatti وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا للآني جد في سبيل الله كرا ربي كيست أمد بناس للآني مالي فلولتا ربي فلولي إخواني لولي yoo rabbiif tahuu baate lolli hunduu haraama bishaan namaa jiksuu hin dandeettu dhiiga namaa buusuu hin dandeettu haraama yoo rabbiif tahe malee fi sabiilillaahi tahuu qaba waqaatiluu fi sabiilillaahi jedha rabbiif lola karaa rabbii keessatti lola jechuun rabbiif lola yoo rabbiif deemte yoos qofa lolli siif gaya eenyuun loltan nama banii aadam ka lafarra jiru hundaan loltanii ki'o eenyuun loltan waqaatiluu fi sabiilillah alladhiina yuqaatiluunakum warra isinii lolu ka diina keessanii sanii lola kaafira taheef hundaan hin lolan ka ollaa rasuulaa ka rasuulli walii galtee hidheeni nagayaan keessa waraanni bahe keessa oole irraa nyaate waliin bule keessa deemu kun mushrika hunduu kaafira taheef hin loltuun eenyu ka lolni diina kan keetti lola bakki tun qajeela namaa galuu qabdi kaafira taheefii miti dubbiin diinummaa diina ammoo namni kaafira hin ta'in hin ta'u muslimni diina si ta'uu hin danda'u muslimni diina ta'uu hin danda'u kaafirri illeen hundi diinaa miti haga diina malee ati ammoo hundaan loluu hin dandeettu ka diina kan keetii san malee rabbi ilaalamee waan jedhu sanii wajjiinume waan rabbi godhu gartu وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يا ربي قياسا دبرنا إميدنا إن زلمنا جد ربي سبحانه وتعالى لا مي نما سهي كرا ربي كيس الديم كنمني لولتونكم كافرة كأما اللي ورسي لولو قياسا دبرنا لربي أمنتي إسلاما كيست نما كان أكو مجرون بلسون انتاتو فهوريشيما فما ناجيساكي ترجمتسون أمنتي إسلاما كيست حرام أكو مجروت بومبي تنانيتم هباء منصورا نقولون حرام
tareenuma deemu kana bombii kee kaasini halaakuun haraamatun walaa ta'taduu jedhe rabbiin nama siin loluun lolta malee halaaka ummata godhuu miti rabbiin karaa rabbii keessatti namuma siin lolu sanuu lolii yeroo jedhu jala kaayee hidhe maaliin hidhe qiyaasan dabrinaa jedhe bakka haga nu sinii hayyamnerran dabrinaa jedhe rabbiin maal itti aanse inna allaha laa yuhibbu almuctadiin warra qiyaasa dabree haaloo bahu rabbiin hin jaalatu jedhe diina kiyya jedhe rahmatan qabne dadhaba'aaf dubartii ijoollee qabeenna hunda gubu kana rabbiin hin jaalatu rabbiin subhaanahu wa ta'aala duuba gaa aayaanni kun buunaan aayaanni bu'e hundaa qurayshiyos argatte oduu jirjiirama gugurdaa fide wanni inni jirjiirama gugurdaa fideef dura amri'ii izni'ii miti amrii taate dirqama hagas qofaa miti aayaanni itti aantu maal jedhu واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم جد بكجرتن هندتو أمتسن أجيسا إلو الآن جد بكسان كيسا سنباسا سن كيسا باسا جد دبين أجي بك جبدو قريش كدوري فجيفته قبتي كنا بيسان كيسا سنباسا سن كيسا باسا جد ربين يتشون مدينة تائف اتساء دين فرا دو واچوم تدبين مكة إسان كيسا سنباسا سن دقا كيسا باسا يدي ربين سنقا قريش الريبا كافتك أجيرو مت دبين في دي كوميك يقا ربين إساني ديما مقالا سان كيسا سنباسا سن كيسا باسا بي سان كيسا سن أريا سن كيسا أريا يقا ربين جدي تراني ددفاني ورقا مروف maal goote ga qureesh guddoo rifachiifte tun rabbiin guddaan hayyame duula rabbiin guddaan lola hayyame ayata kanaan kwani jiini ji'a shacbaanaati wanni hunduu akka ajaba jirjiiramaa deemti waggaa tokkichi kana keessatti waan baay'eetu jirjiirame amma dhiiga rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam diinaa dhufanii ji'uma shacbaanaa kana keessa rabbiin guddaan qormaata sadi gugurdaa ummata islaamaa godhe namni tokko qormaata seenee milkaayu malee waraqaa ragaan argatu addunyumattu akkasuma mijamaa kenna hin beeyta wanu barumsaa lallaafuma kanattu qormaata seenee itti milkaayu malee waraqaa argata xalee argata waraqaa shahaadaa ragaa argata ni argatu qormaata seenee itti milkaa'uu qaba dur argatuuf kan ji'a kana keessa qormaata sadi seensise rabbiin guddaan ummata islaamaa qormaata san hundattuu milkaawanii nasrii duuban fideef duuba tumsa rabbii argatan tumsi rabbii tun ifumaa lafaa kaateen dhufte in tansurullaha yansurkum jedhe yoo isin rabbii tumsitan rabbi isinii tumsa rabbii akkam tumsita yoo karaa rabbii qabatte karaa rabbii sanatti hojjette hamturraa fagaatte rabbiin guddaan sii tumsaa qormaanni kun mee qormaata kam tokkoffaa qormaata lolaa kana lolli waan taphaatii miti ikhwaani lolli waan taphaatii miti lolli hasayaa miti lolli dirqama ta'e jechuun namni hunduu loluu qaba jechuu deema duula jennaan martuu bahuu qaba nama dadhabbii qabu kan dandeenye dhukkubsataa malee hunduu bahuu qaba ka mootummaan laaltee ati hafii magaalaa eegi jetteen malee duuba lolli kun waan akkasi jabaa taheef sabrii barbaachisa obsa barbaachisa lola irratti obsuun waan xiqqoo miti dhiira hagamtu lollattee horii ta'e eegsi dadhabdee gandag deebiti hagamii hagam lolli waan taphaatii miti obsa barbaachisa lolli sahaaban duraan obsa faallaa kanaa baratan lola dhaburratti obsuu waggaa 14 baratan dallanuu dhabiinsarratti obsuu waggaa 14 baratan yoo si arrabse deebiin kenni ni obsi yoo si dhaane hin deebisiniif obsi
yoo si ajjeesi naman kee ajjeesi biratti waa ajjeesi in dubbatin obsa kana baratan duraan ammoo amma obsa faallaa kanaati duraan lola dhiisuu irratti obsitanii amma ammoo lola irratti obsaa jechuudha wawan guddoo wal faalleessaati takkitti maallafaa kaasanii lola irratti obsaa jechuudha akkasuma wanni lammataa ka rabbiin dirqama godhe ji'a san keessa zakaa ilmi namaa kun horii baasuu hin danda'u wanni horiirra nama jabaataa addunyaa gubbaan jirtu ilmi namaa waan hundarra horii jaalatan jedha rabbiin walirraa haa namni jaalatu malee namuu horii jaalata laalamee waan ajabaa dubbiin tun ummata faranjii ka amma waliin jiru kanaa galtee yoo namni waa balleesse wamaa nama hidhanii namatti rakkatan amma mallaqni manuma sir dhufa waraqaan tokko mallaqa san baasiif irraa konkolaataan kee bakka hamtuu dhaabde namuu siin lolee si dhaanee si rakkisee mana hidhaa geessee dhiyaanis si nyaachisee achi si dhaanaan oolu mallaquma tokko si argata bakka kana akkana waan akkanaa taate mallaquma tokko mana si dhufa mallaquma kanaan si dhaana'aa oolanati mallaqumaan dhaanama namu qashii waan taphaatii miti nama tokkottu walumaa islaamaatii lubbuu tiyyarra waa kaaye jedhe yoo kijibe yeroo takka kijiba tokkoof guyyaa tokko sooma jedhe ifirra kaayee nazrii tahe seene rabbi yoo kijiba tokko kijibe guyyaa tokko soomu kijiba haga tokko ofirraa eege garuu bani aadami osuma quban qabne kan takkarra buufadhe arga jedhe guyyaa kan deemee sooma jedhe guyyaatti aanu ture ammallee kama kijibe arga deebi'ee sooma jedhe dadhabe jedhe irraa citu gaaf kana bootun hojjetaa hin jirtu mee adaba kanarra guddaa ka lubbuu tiyyaan adabu barbaaduu qaba jedhee maal jedhe yoo kijibe diinaara tokko qarshii takka baasa jedhe qarshii tokko diinaara tokko dahaba tokko sadaqadha jedhe rabbiif lubbuu tiyya yoo kijibni tokko kijibe qarshii tokko sadaqatutu rabbiif narra jira jedhe guyyaa san tokko kijiba narraa booda jedhe takka agasiin kijibne qalbiin ilma namaa tun horii tidhaa qabdi horiin waan taphaatii miti horiin waan xiqqaa miti kanaafuu rabbiin zakaa dirqama godhe ji'a san keessa zakaan kun waan guddoo miti waan xiqqoo horii kan qabeenya kan kee ati qabdu ka waggaa tokko sii ture sanu ji'a 12 booda laalanii yoo inni hisaaba zakaa san gahe harka dhibbarraa hagam baasan 10 harka dhibbarraa hagam baafname zakaa harka dhibbarraa hagam baasan ikhwaani harka dhibbarraa 5 baafta harka dhibbarraa hagam baasan zakaa harka dhibbarraa 2 cinaa baafta harka dhibbarraa 2 cinaa jechuun waan xiqqoo qiyaasa malee qarshii 100 qarshii 2 cinaa baafta qarshii 200 qarshii 5 baafta qarshii 400 qarshii 10 baafta 400 qabda waggaan booda qarshii 10 baaftee miskiinaa kennite subhaanallah waan xiqqoo garuu haa xiqqoo taatu malee horii lubbuun ilma namaan jaalatti dirqama godhe rabbiin ji'uma san keessa akkasuma dirqamni biraa ka dhufe sooma rabbiin guddaan ji'a san keessa ji'a shacbaan keessa ji'a tokko rabbiif soomuu dirqama godhe rabbiin duraan saniin dura soomni hin jiru sooma guyyaa ashuraa ka yahudaa soomtu rasuulli argee isinilleen soomaa jedhe guyyaa tokkisan qofa jira rabbiin san dhaaba'a ji'a ramadaanaa soomaa jedhe waan nama ajabsiisu ji'a ramadaanaa sooma jedhe ji'a ramadaanaa soomaa 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 jedhe ji'a ramadaanaa
وعلامة تدور الرسول يهودات أمانتتين أسكاليس أوف حجت تأمو يهودا لكم أنفقاتوا لكم أنبديد لقوا ملي واتوكل فجدا شو در أدلتشو رسول ديسان توقفا سو مكانا كان ربين دابي رمضان فيك ويان عاشوراء ويا رب نبي موسى نصرينان نبي موسى نصر من اللين سنجالنا ولين هاسوم نوجدا وانقود ولينا ما خليس تك يروت هو تكن فجنا يهودا برك أنا لك سني ربين رمضان ونوكين بيت المقدس فول دي بني سلانا متسني لربنا وراد أبيك عبان وديبس دانو قدان نيتشو نجاتي إلى من أنجرتني رمضان ربين صوم واجب قول جئتك ربي في جتة وياقوتو وانياتو والله وان لافتومتو وان أمني مسلما تين حاجة أمتي وجئسو دردبتك أكملت حاجة أمتي سنين بيتا نمن هندو يا روجين رمضان أجو hojjetaan si waliin hojjetan hunduu tanuma si odeeffataa oolan beektani akkamuma guyyaa guutuu agabuu ooltaati tanuma si gaafataa oolan beektani guyyaa guutuu osoo yaadduuf osoo rifan jaalalaan fedhii tanteeti doononni si dirqa hin jirre odoowwanni si eegaa takka hin jirre fedhii tanteetiin akkamiin agabuu ooltaa haga ammatti dhugeeffachuu dadhaban wanni biraa keessaan dhugeeffachuu dadhaban nama tokkoo miti nama lamaa miti amantiin guutuun namni milyuuna 1,000 ji'a guutuu guyyaan dhihana dhiisee halkan malee murtii qiyaasa malee gurguddotu wanni tokko kaa ummata kaafiraa tana sodaatti uume isii tana jedhan maal jedhan fedhii hagas geettu san murtii hagas geettu san ummanni muslimaa osoo afaan tokko tahee waan biratti jirjiire silaa aalama guutuu daqiiqaa gabaabaa keessa jirjiiruu danda'edha murtii amma soomarratti fudhate san wanta baatii miti guyyaa ji'a tokko guutuu agabuu deemuun murtii ummanni hagas ga'u immoo bakka takkaan fudhate kan namni keessaa cabsu hin jirre murtii hagas geettu san gara biratti yoo fudhatan akka laafata aalama jirjiiran jedhanii guddoo sodaachiftu dubbiin tokko maal jedhan duuba ramadaana rabbiin dirqama godhe mee ilaala waan ajabaa takka jiini ji'a shacbaanaati ji'a dhufu kana guutuu soomtachuu barama fagoo miti bar dubbiin odoo silaa ji'a jaha ji'a torbaan takka dura rabbiin waajiba godhe haga san diqqo qalbiin barattee qalbitti namni walitti mee fi quubsee diqqo fadlii ramadaanaa kana baratee diqqo namni jedhee silaa diqqo qalbiin namaan qophoofti amma bar ji'uma dhufu kana ji'a dhufu kana guututti dhihana nyaachuun hedduu qophaa'isanii masha Allah والله نما بفسانين قرمات بفسانيسا اتميل كايت نصر ربي قد تمس ربي قد أرجعتها لفما كأتيم رمضان سنوك ربي واجب قد دورة دعوتين صوم تواتسين جريتيم صلاة دورة دعوتين تيم بفسانين نمر نصر ربي أرجعت كما جاء دو فكان صوم تسين جدا كان حي يا رب سمعنا وأطعنا جري فرته بفسانين تمس ربي قد أرجعتنا هاي نكون أرجمي للي واجبته للي واجبته عنان رسول ربي عليه الصلاة والسلام سنة في قبيسو إيه قال كم في قبيس نام نمني ورانا لنجي براتي نمولو لا في قباي نمولو لا في فكن دول لسان بودا بهن كا جيجمني قد gaan tokko ka kormaa gaalaa 1,000 meeshaa fa'ee deemu mallaqni meeshaan sun gaalli sun deemuun walitti yoo deebisan diinaara dhahabaa 50,000 ol ta'u ka yeroo isiin makkarraa dhuftee madiinatti deemtu رسول عليه الصلاة والسلام دولة به كجنسا بك عشير على رسول جينان
geejjibni kun jala muree ol dabre gara shaam hin dhaqqabne maal qopheessan rasuulli alayhi salaatu wassalaam dooyaa ifii ol fageessanii shaam kaayan amma eenyu ergan kanaaf nama bebbeekamoo lama xalha ibnu ubaydillah saciid ibnu zayd lachuu warra kurnyan jannataa rabbiin gammachiise irraa jara kana lamaan asii erganii naannoo huduuda shaam geessanii achi jiraadhaa jedhanii haga warri sun deebi'utti qophaa'anii ummatuma dabalanii jiraatan yeroo geejjibni sun achirraa gad deebi'e arge hubatanii waan maraa arganii achi cihanii dhufanii dafanii oduu fidan oduu geejjibni asin gahin osoo geejjibni asin gahin oduu fidan oduu finnaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam oduu san guddoo itti gammadan gaala 1,000 ka fa'aa qabu mallaqa hagas gayu yoo ummanni islaamaa qabate ardha waan qureesh irraa dura waggaa hagasii aate san haga tokko galfatan namni immoo geejjiba kana eegu nama 40 qofa namni geejjiba kanaan deematu abu sufyaan abu sufyaan jechuun egaa beekamaa hoggaana beekamaa hoggaantota qureesh irraa tokkooti رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوس بهي سلام مال جدا هذه عير قريش فيها أموالكم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها كنوا جيجمن قريش رفه هورين كيسان أتشي كيسا جرا ربين كان هندا إسني هرم ملا سنف قباوة جناني قباوة جنان أبا فده قباوة lolli dirqama ta'ee beek garuu duula amree geejjiba muratuuf deeman malee waa duulaaf hin deeman yoo duulaaf lolaaf deeman lolli waajiba malee amma lolaaf hin deemne nama 40 bira gaya nama tokko leen dirqina rasuulillah alayhi salaatu wassalaam kanaafuu namni baay'een lola san irratti argama lola badrii irratti namni baay'een argama رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا حاجة يروسن قبائن فلتني سجى أما جري أدوتنا أدو كل فدان وردوا يا كل ما أدو كل فدان يجينا رقم جاية إنه ديماني كراكم بهو هدا وتموت أدو بريدو فدان أكني خرابة دري كنا بهو فدان أدو بدري نجا مدينة في بحر جدو يرتي أتشك أجيال الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا نما دي بسديه في واتي قفلة دي بسديه كل سديه دي بسديه كل أفضل بسديه كل شنغان ورانا هنا كيسا أمني مهاجر توتا لما سديتني في جا سديتني سديه لين لما سديتني جا وري هن نكون هندو ورا أنصارات كيسا وري أوسي لما جاءتني توكو خزرج أمونا ما دبا توكو في ترباتام أمني خزرج nama 170 Oosin nama 61 warri muhaajirtoota ka gara birarraa baqatee dhufe muhaajirtoota nama 86 waraana haa kana fudhatanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam socho'a waraana kana farda lama qaban rasuul farda lama keessa jira namni farda yaabbatu lama qofa keessa jira gaala 70 qaban ka yaabbatan jechuu قال 70 كان نما سديه ولي بدأ سدي تكافري ولي بدأ رسول ربي عليه الصلاة والسلام رسول ربي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب مرثد ابن أبي مرثد نمنج الأمتوكو سدين كن قال توكو ولي يابتا يروتك رسول ربي يابت يو إنها توكو يابت الرابع علي يابت يو إنها توكو يابت الرابع مرثد يابت أما لرسول يابت كسو المرو والدبر فتن برتاء ورانا كذي برتاء منتيت بزنتي بياتي سني وجين نموت لما الله فوجين قود في والدبر فتن كان جرت لما ولي قلته
أبو رسول ربي تيديفنا عليه الصلاة والسلام قال كنا ها إسايا بتنيتي نولين هامي لمن دين نجبل هاي نسند وليلني تيما يا رسول ربي متفني ولمان وما اسمي هيمني اسم قال الرام إنا ما يبدأ ندردم نيمة ديمنا هاجرني رسول ربي عليه الصلاة والسلام تافلي مع الجنان ولا ما فون تافلي تكفى اسم الرجب أم جد أنا لنا مجاب أنا اسم لافني اسم لما الرجب أمي تيجي أنا ما لافامتي تأكا لما نر أجري برباد دن جد أكون سن أجري برباد دن اللي أجري بربادا يا ده إساني أنا لا ياما هوغان يرو كينا كنا والبرك أبا ميلا لما توت يرو كينا كنا والبرك أبا لا لا مي إخوان نم ورانا إفي كذا وجين بفكنا ميادا كنا وجين جيراتو مين مكم لا كجري فدي فيتي سيديفني يا بدأ جتون بيوجد ما ليش انتو نروح نقابا عندهم من ندو تك لما تمر اللي ربي راجلين بربادو تراكي اسمي دبرسه اسم كدمي اسم ولين ديمي لفا ديمي ربي أجري ران بربادو أكسين بربادا فكان يعني بفكان عن ديمي وراني يروبه مقال الرتي صحاب في جبيل كما عبد الله بن أم مكتوم ليس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام عبد الله كنا إلى وأرجومتي ربي قدر عبس وتولى أن جاءه الأعمى خير سني نم إلى وأرجومتي صحابة دراء من تراتوكو أكن أمة سلاج سي مقالة لاتقاف تماته ليس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام يرو المقالة كيسا وهني هكا توكو ديما نما توكو أبا لبابا جنما أكشر دي بسي رسول الله عليه الصلاة والسلام مقالة درتاء مقالة اتقاف تمام مقالة هكا نديبينو أتتهي عبد الله أمتنا صلاة جدين رسول ربي عليه الصلاة والسلام وراني يكون أما نما لبس دي فواه نما لبس دي فدوها نما لبس دي فدوها هي كنا واني ديمانيف جيجيبا قريش نمني جيجيبا كان ايه قولنا مأفرطاما حركة حقام يرقود أمان إسلاما حركة يدو سلاك أوبي قردون من برباجي قرو ورانا لال رسول ربي عليه الصلاة والسلام بالشن لولا اتك أمان سنجر سيفتي ورانا يو ورانا ندين تتو واني مرتوم ملتي كراتو كج الله لالته سنرتي سكنتا كاتو ننديتو كراتي كمان قبل هدو سيبنا مملا كان فما الرسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا قبيسا أكو مقارتي قبيساني سكنتا كاياني باسنام زمان سن وراني يروبه على بافلتا على بام كون نما يروسن لوتشيسا ديريت كنما إن كون مصعب بن عمير نتكلم شوفين بيتنقى ما بيكما صحابات دراء من تراتوك نما رسول ربي عليه الصلاة والسلام مروا لما هجرا بها بشت أتشرا يا مامي يرود دراء قرمتا أنسانا كان ولي قال تيقودن رسول ربي عليه الصلاة والسلام إساوى الجيناس إرقه مدينة نمني أمنتي سينسي يا عمي أمنتي سيسا مصعب بن عمير بيكما يا إخواني يسد ديما العباء إسلامة يسد كنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورانا أمو رسول ربي بكلمة الدان قودا ورانا مخانا بطالة متى الدان كاين بطان درا ورا مهاجر توداتي بطالة متى ورا أنصارا لما كان الدان كاين على با ورا مهاجر توتا كان علي بن أبي طالب كنا تورا أنصارا اللي سعد بن معاذ كنا تمو ولي قال قوتو إنه أبان إبن رأي بطالة ما ولدتك أباتو مصعب بن عمير إيجا سيدوبا ورانا أكما بلولي دقيقة هندا أرقمو ملوتوكوتك أوبيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام مال قدن ورانا كان
abbaa duraa godhani abbaa duuba galaa godhani waraana duraatiin ka deemu Zubayr ibn Awaam ka boodaa ammoo Miqdaad ibn Amr jarri lamaan fardi lamaan jirulleen farduma lamaan kan fardi tokko ka Zubayr ka tokko ka Miqdaad isaan lamaan tokko waraana duraatiin deema ka boodaatiin deema akkasitti rasuuli jidduu jiranii akkasi socho'e waraanni achirraa socho'e egaa karaa badrii qajeele jechuudha sun hagasitti dhaabnee garamee Qureesh qarqara geejjibatti haa deeminu Abi Sufyaan horii qiyaasa malee guddaatiin deema karaan karaa nagaa qabuu miti armaan dura ammoo yeroo baay'ee geejjibni Qureeshaa karaa kanaan rifatee jira waggaa dabre kana keessa wagguma kana keessa marroo 8 geejjiba kana fudhatuuf geejjibi fi kana fudhatuuf hiikkatuuf itti filaalanii ta irraa booda ammoo geejjiba guutuu hiikkatanii ummanni muslimaa fudhatee jira kun martuu isa guddoo sodaachise kanaaf inni illee maal godhe dooyaa bakka hunda kaa'e inni mallaqa baasee gosa hunda keessa dooyaa kaayate inni illee maal godha sochii muslimaa hundayyuu akkasi beeksan yeroo inni shaamirraa garas qajeele dooyan isaa oduu kenniteef Muhammad bahee qophaa'e kara si eeguu hedaa qiyaasee laalee nama lafallee qajala beeku lola beeku nama aqli guddoo qabu Abu Sufyaan laalee maal jedhe waraanni Madiinaa bahee bakki inni itti na eeguu hedu achirraa haga achii jidduu kana hin beekani waraanni achirraas bahe gamanaan baharaa gara biraa akka baqatu hin qabu inni gamanaan bahara gamanaan Madiinaa jidduu tana bahuu qaba inni garuu jidduun tun lafa bal'oo inni hin beeka gaa asirraa haga asitti lafa nageenni hin jirre waraanni naannoo kanarraa haga naannoo kanatti na eegaa inni hin beeka waraanni bifa sanii ka lakkoofsa hagasiitiin bahe bakka akkamitti na eeguu danda'a illee hin beeka bakki bishaan qabu ka waraanni taa'uu danda'u ka waraanni na eeguu danda'u ka waraanni itti dhukatuu danda'u waan mara laalee bakka haga san sirreessita akkanaata akkanaata akkanaa jedhee karaa miliqe osoo miliqiinsan gahin ammoo yeroo duraa oduun Muhammad qophaa'ee karaa si eeguu hedaan isa geette nama tokko kireeffate namni kun kam Damdam ibnu Amri al-Ghifaarii jedhama isa kana kireeffate mallaqa kenneefi mallaqa guddaa kenneefi cehi Makkaa dhaqii ummataan geejjibni keessan adame kootaa dhaqqabaa jedhin jedhe kun ka achii cee halkanii guyyaa deemsa walit dhaabe akkasitti dhufe yeroo dhufe magaalaa yeroo seene iyye gaala fi gubbaa dhaabate wayaa fi ciccire fuule fi funnaani fi xiqqoo ofirraa muree fi dhiigse kooraa ifii gama boodaa deebisee iyye ummanni rifatee walii yaa'anii Qureesh hundi dhufte yaa Qureesh jedhe namu wali dhufe yeroo dhufe maal jedhe allaxiima jedhe geejjibni keessan qabeenyi keessan adame jedhe Muhammad isinirraa fudhate hongoftani karaan isinirraa cite yoo arda geejjiba kana dhaqqabattanii baafatuu baattan karaa kan huutuu irraa sabraa jedheen isin dhumatte aboo dhiiga isaanii takkichi maal hirriibaa kaasee dhibbaan gahe namtichi nama bada dhibbaan gahe tana ka jedhe maarre Qureesh iyyitee boottee wali baate wali bahanii qopheessan ammuma kana bakkuma dhaabatanitti lola qopheessan namuu hidhattoo teessan hidhadha namni tokko Makkaa keessatti nafini hunduu bahaa jedha
yoosuma waraana 1,300 qopheessa. Waraana 1,300 qopheessa. Namni beekamaan tokkollee waraana keessaa nafne maanguddicha dabeessa tokko ka duraanuu dabummaan isa kaafira goote Abiilahab malee. Abiilahab dabummaa baroon isa kafarsiise. Yeroo duraan beeytanii miti armaan dura dubban yeroo guyyaa dura rasuulli rabbi ergame alayhi salaatu wasalaam adeera rasuulaatiin abbeera rasuulaati rasuulli rabbi ergame gosa fi nama 40 walii yaamee dhihana dhaabee fi amantii irratti odeesse abboo aalama hundaan loluu hin dandeenyu humna ittiin qabnu balaa nu seensinii nagaa qabnaa jedhee dabummaa jedha wanni guyyaa sana isa kaase. Inni hunda beessa abbaa lolaatiin dhokatee hafeen Abiilahabiin hafe lola jala hafeen tabbat yadaa Abiilahab ka rabbi jedhuun kan kun baqatee hafe. Isa malee namni tokko nafu namni hunduu kaafirri hunduu duula kana qopheessuuf waan qabuun namuu qooda irraa fudhatedha. Waan biraa dhisi shayxaanni qooda irraa fudhatedha guyyaa sana. Shayxaanni qooda irraa fudhate dhufeetuma qooda irraa fudhatedha shayxaan. Akkami qooda irraa fudhatee himuu jiraanna inshaallah. Maanguddichi tokko armaan dura qissaa isaa dubbanne Umayyaa bin Khalaf nama beekamaa armaan dura dubbannee Sa'ad bin Mu'aad umraa deeme isarratti bu'ee isa ka wajjiin umraa godhaa jiru Abii Jahli argee osoo jiraa maanguddichi kana wajjiin jiraachuu baatte si ajjeessa jennaan maal jedheen jenne yoon kanarra Ka'baa tanarraa na dhoowwite waan haga sirra guddoo irraa si dhoowwaa karaa kan kee daldalaa sirraa kuta jedheen jenneemi. Guyyaa san Sa'ad waan jedheen namtichi saahiba isaa maanguddicha kanaan aboo nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam waan jedhe Umayyaa bin Khalaf ajjeesuu jiraattan du'aa ajjeesuu jiraattan jedheen dubbiin tuun qiyaasa malee isa rifachiifte. Bara waan ajaa'ibaa akka inni dhugaa dubbatuun beekani dhugumaan jedhe jedhaan itti deebi'e maal jedhame Umayyaa bin Khalaf ajjeesuu jiraattan nuun jedhee jedhe. Makkatti na ajjeesan moo gara biratti na ajjeesan jennaan tana nuun himne jedheen. Eessatti duutaa kan kee nuun himne ammoo du'a kan kee nuu himee jedhe. Aboona caqasedeen eega inni akkas jedhe dubbiin inni jedhe sun dhugumaan ajjeesuu jiraatan jedheen. Garuu wallaahi rabbiin sii kakadhaa makkaa tana keessa akkan hin baane jedheen abadaa eegana haga du'utti. Yoo makkaa dhufaniin ajjeesan asuman haa ajjeesanii malee an makkaa keessaan bahu jedheen. Mee gartaa rabbii keessa sodaa dhagasaan beeka. Bar haga ammatti ummanni kaafiraa kun akka amantiin islaamaa tun dhugaan beeka. Wallaahi ka arrabsu amma ka meediyaa gubbaa taa'ee arrabsu kana yoo silaa qofaa teechisanii dhugumammee qalbii tan teetiin dubbadhu akka amantiin tun dhugaa beektaa jedhaniin beeka. Ammoon hayyaman akkasiin dhugaan beekan ammoon hayyaman. Inni kurree gaafa sabataan bahu jedhee miti duulaa dhufe amma akka inni bahuun henne inni kakatellee maanguddoon baay'een dhageette. Maal jedheen amma Qureesh amma humnarra keette akka inni bahu maal sodaatti yoo inni hafe nama baay'ee tafaa sodaatti. Abii Jahliif itti dhufanii waan jedhaniin aboo jaarsi gandaasii yoo ati lolarraa hafte nama baay'ee tafaa lola nu harkaan cabsini nu wajjiin deem jedhaniin. Aboona dhiisaa jedheen namtichi ajjeefna jedhe na ajjeesuun dhabu nan baasinaa na dhiisaa jedheen didan jala waan ta'u wallaale dide inni illeen yeroo inni didee mana fiddeebi haadha mana isatti himee hin bahin jetteen isillee maal godhagaan beektan Abii Jahli bara mujrimu gurdaa nama tokko jira badaan tokko Uqba ibnu Abi Mu'ayt jedhama namni kun shayxaana Qureeshaatiin beektan nama badaagaa bara ka rasuulli bar guyyaa alayhi salaatu wassalaam gaaf rasuulli salaatu jiru san dildhuu fidanii xurii fidanii irra kaayan maanguddoon ta'anii koflansan namni waan san fide isa Uqbaa kana gaafii san asirra na gaafattanii odoo deebiin kennin guyyaa tokko irra dabre isa kana maal jedhee nama Abii Jahli isa dhaqee aboo maanguddichi Umayyaan dide lola deemuutiin jiru mala dhayi jedheen
mana na beekaa dhisinen waa takka na mala beekaa as deebi'ee eenyu ka deebi'u amma Uqbaan kun jaarsa kana kaasuuf taa'a mana galee haadha mana isaatiin maal jedheen qayya kan keenaa kan jedheen qayyan beektanii jamaa keena waan dubartiin qayyattuun kana waan ifiin urgeessitu kana naa kenni jedheen maal gooteennaan itti hajame baay'ee kennime jedheen qayya kana fudhatee itti geessee abbaa Safwaan haadha Safwaan jedheen ami ilma isaa guddicha Safwaan beektu haadha Safwaan hoo'u kana fudhadhu qayyadhuun jedheen maanguddoo waliin itti dhaqee maal jetta boo'ennaan haadha Safwaan jedheen beeki bomaan arrabsiteennaan maal sin arrabsineeti dubartii taatechaa dhageenne lolarraa haftee wamaa eeganaa nu biratti dubartii maqallee sirraa jijjiirre haadhum Safwaanii abbaa Safwaaniin kun hafe kunoo meeshaaleen kanaa qayyadhu jedheen egaa baarakallahu fiik aboo qiyaas malee dalle namtichi ka dallan egaa bifisaniin baasan lola kaasan ajjeesuu jedhan ta isattu inakin badri keessatti du'u rabbiin guddaan barreessee fi garabii tafaa miti akkasit egaa bifa kanaan bahe waraanni kun milaala ikhwaanii bahiinsa waraana kanaa laalame nama hagamtu didee humnaan oofu jira rasuulaa ilaalame immoo namuu fedhii ifiitiin osoo namni tokko nama dirqa hin jirre jaalalaan fedhiin namuu baha ammoo mee waan goonu bakka tanatti waan takka irraa fayyadanii baay'ee nu fayyaddi waraana lama yeroo hunda wal bira keettanii waraanni tokko ka hoongayu waraanni tokko ka milkaa'u waraanni nassaramee rabbiin tumsee fi milkaa'u sun bifa waraana muslimaa keessa gaafa badri argamte takkaalamaa miti heddu'u wali qabatuu qaba waraanni capho ammoo bifa waraanni Qureesh gaafa badri if keessaa qabu san keessaa haga tokko if keessaa qabaatuu qaba ka dirqiin baasan kun gara tokkollee hin galu ka kun kaan abaara'a kun kaan hamata'a kun kaan irra kiyaanaa dalaga'a bahan kun ammoo gammachuun bahan haguma taatellee haa taatu waraanni bahe yeroo waraanni bahe Qureesh alabbaatee makkarraa wal mari'atan abboon hundi keennaa baane namni humna qabu kalolu nurraa hafne gosti banii Bakrii jedhamtu tana haaloo jidduu jira gadu jidduu jira gosti tun yoo nuhi ala jiru baanee hundi keennaa dabarree quba qabdi dhufanii madhamaatii keenya nu harkaa balleessan maal taana jedhanii shakkiin seene guddoo achitti sheexaanni itti dhufe sheexaanni lolarraa qooda fudhatuun guyyaa san achi dhufe maal jedhe nama tokko maanguddicha beekamaa tokko sayyidu Kinaanaa jedhama Suraaqa ibnu Maalik hin beektanii ikhwaani guyyaa rasuulli hijiraa boosan illee barkaraa cehee dhaqqabee farda isaa lafti liqimsite sani Suraaqaa kana fakkaatee dhufetti maal jedheen an sayyida Kinaanaa hundaa jedheen Bakriileen Kinaanaa jala jirti sayyida gosoota kana hundaati mootii gosoota kana hundaati gosti Bakrii isin tuquu hin dandeettu itti gaafatama naf fudhata jedheen akka Bakrii isin boodan dhufte isin hin lolle amma akka Qureesh asitti hafne barbaade sheexaanni hayaatu haa lola deemtu haa lola deemtu akkasi qooda irraa fudhatee waraanni nam 1,300 achirraa socho'e osoo deemugaa lafa amma Juhfaa jedhamtu ta warri Shaam hajjii irraa harramatu san yeroo ga'e Abi Sufyaan itti deebinu Abi Sufyaan karaa qiyaasa malee if eege nama hedduuf dura kaa'ee bakka silaa waraanni itti eeguun maltu jala irraa karaa miliqee akkasitti jala bahee dabre gara baharaa goree bakka silaa badrirra bahu karaa bahararra goree achiin jalaa dabre rasuulli faana alayhi salaatu wasalaam wal qunnamuu hin dandeenye.
gamanaan ammoo dooyaa ergee waraanni muslimaa ees jirallee hubate jala kana bahee dabre eega jalaa bahee eeganaan dhaqqabanii beeke dhaamsa erge ammo makkatti akka makkalleen waraana qopheessitee bahuu jiraatun beeka maal jedheen ammo aboo diina jalaa bahee geejiba keessaniif horiin keessan hunduu nagayaan isinii bahee deebi'aa jedheen deebi'aa jennaan ummanni duraanuu dirqii namni oofu jiru kun hunduu achuma dhaabatee hin deebine jennaan fir'aawnaan qureesh abiijaal dadhaban maal jedhe kakatee hin deebine wallahi haga badrii dhaqne guyyaa sadi achi oolle guyyaa sadi khamrii keessatti dhugne gaala gorraanee foon nyaataa oolle dubarti'ii fi wanni nu dura taphataa oolte araba guutuu achirra walii yariyaamnee dhihana nyaachifnee haga jiruu isaanii arabni guutuun nu sodaatutti haga tana taatutti hin deebine dadhabaan nama tokkottu jira akhnas ibnu shariiq jedhaniini akhnasiin kun maal jedhe akhnas ibnu shariiqin kun maal jedhe gosa ifii yaame haa deebinu jedheen qureesh guutuu qureesh himte dinnaan gosa ifii banuu zahraa warra jedhamu kana qureesh keessaa balbala takka hundaa yaamee wali qabee aboonuu horii keenya tikfatuuf baane lolaaf hin deemne eega horiin keenya nagaa nuu bahinu nagaan deebina jedhe namni 300 gosa sanii dhaabatee waliin deebi waan ajaa'iba rabbi gosti banii zuhraa tun namni tokko irraa qoodan fudhanne lola badri namni tokko irraa hin duune eega qureesh hundi hobbaatee rakkoon guddoon irra buuteen booda inni gosa san biratti akka nama ajabaa tokkotti ilaalameyyuu namni guyyaa san nu baase halaaka hagan goo keessaan oolchise jedhanii banii haashimillee deebuu barbaaddee garuu namuun hayyamneef haga kana eega baranneen booda sadarkaa waraanni muslimaa maal hojjate akkam tahanii oduu teenne rabbiin guddaan ee jedhe darsii itti aanu keessatti achirraa itti fufna haga darsiisan keessa wal geennu الله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.